Obboleessa kiyya na dhagaye. Hogguu fuutu nama fuudhi malee digiriin fuudhin. Atiis hogguu heerumtu digirii teetiin qomanatti hin dhiibin. Wahuma intalti baadiyyaa taatu taata tambaratiin fi tabarattees bultii keessatti akka beeku. Sunis jaartiidha atis jaartiidha nagayetti. Nam tokko laala aangoon bultiin taatu. Dhagayeessanii sadarkaan barnootaatis bultiin taatu. Bultii wal hubachuudha. Walii galuudha. Haadhaa fi abbaa keessan dhiistaniiti, firaa fi riyyoo dhiistaniiti, qullaa walitti dhuftanii barrakka nagayetti. Barnoota gartee, barnoota aangoo fi maallaqa. Wanni bultii moobaayilaatiin dhufa waan naan isaa beekte, biyya tana hunda jeequ jiru. Walii galtee jara lamaaniiti. Nama fuuta, nama heerumta. Kanaafuu nama fuudhii namatti heerume. Bakka gabaabsi farraachitti. Takka haati warraattis hojjettee abbaa warraattis hojjechee hojii jiraachuu ni danda'a. Keessattuu galiin manaa haadha warraa ogguu abbaa manaa caale bultiin hedduu rakkisti.